What's up? أهلاً بك يا جامد. اتهدى سنين. سربا كان ساخن تلومه سربا ونيدات تاجو شربيدا يرو انت اوريجينال بكنا كان دفتن كتالي شاشا جاغا ما فيش كده اها إذا صبر وكم تأخذ نتابع تقاربي ها اتكتب يعني والله ها أكنجا أكبر ولا تدي ضرورة واحدة كيرا ضرورة جولير كلام ما تلون تلو تلا كذا كذا سكري سرايسي إنت كيمو really أبغى نتا كيمو استقامة كبي جانا أما إنت كيمو يا ها سرپرایز دان سینی قبا استادو تا خیسن قالیله خیسن ها لا سرپرایز شوپینگین گوری بر لا کرتنی لا شوف ها لا شوف کرتنی أيوة الناس السبيل لا مامي سديمي أكيسكا واحد فلاتي تجرا يوكا نمني أمانة خيجا باتي شتو فاد أبو فاد دنتو يا سلام أستاذو تافين في ده أستاذو تافي كاون أردني ها وطال أمي وطال امشي يا غراء بي امشي يا غراء يا ابن الغراء ها قرتني أفعلين خيسي جرا كيسا أستاذوتي خينيل لنا كيسا جرا جلتودا هوني سرپرایزي إساني فيهم قرتني شو خناف جرا خينيا دابت أمي wanni tokkoon argee narraa hima duraayidhaan arge duraayii shamarran keenya kaayiroo keessatti nasraa gorsam hojii keenyaa hundaafu waan gootee irratti sin jaabeeti maaliif jennaan nuti waan takka waan hin argine ni qeequ akka ajaa'ibaatti sin qeeqa achirratti maaliif jennaan namni hogga duraayii namaa godhuudhaa dhufee ilma keenya bakka keenya kana gahi jaaniiti duraayii namaa godhan si galan amma isiniin sun hundinuu teessan keessa booyuudhaa dhuftaniin isiniin akka baqqalaawaadhaatitti si galee akka baqqalaawaadhaatitti teessan keessa booyuudhaa dhuftan si galee warri wal dhufee wal fuudhe kun ummata haariyaa miti isaan kun ummata haariyaa miti si galami ammoo wanni isin gootan du'aayin teessan gaarii taateetuma kanuma du'aayin teessan sun gaariidha waan tokkootitu jira du'aayii hogga godhan
irra walloo hin qabdan. Yaada tokko wal taatanii akka achi kasitti walitti dhuftanii waan takka walii wanni godhuu qabdan ture. Shamarran keenya warreen kaayiroo keessaa warreen laayivii Nasraa Gursumii irratti mul'atan jechuu kiyya. Sii galaami. Ammoo hogga gootanoo akka nama ta'ii fi keessa booyuudhaatti hin dhufina. Wiliifillee tan haleesaa haa ta'u, leengaddaa haa ta'u, dogoggortanii jirtan isaan. Hedduu dogoggortan achirratti. Artanii hanga irratti walloluu takka geessan jechuudha. Kana jechuun isinummaanuu heeruma barbaaddanii kan jedhuutu mataa kiyya keessa dhufe. Karaa gabaabaa. Sii galaami. Isinummaan kunuu heeruma barbaaddaniidha. Akka ilaalcha baqilaawaadhaatitti jechuudha. Kanaaf fuulduraaf waan akkasiisan hin godhina. Gootan taanaan ilma keenya bikkaan si haa gahu. Bikka teenya tana gahi. Tana hin jenne isin. Namni du'aa namaa godhu waan akkanaa tana jaaban. Ilma keenya bikka teenya tana gahi. Je'eti du'aa'ii godha. Bikka sana immoo hin jenne maaliif akka hambistan hin beekne itti yaadaadha isin hin jenna. Fuulduraaf. Fuulduraaf itti yaada. Isin dura taatee jirti. Isin jala galtee jirti. Okay? Akkasii tana asumaaniin bira kuta. Ta biraa tana egaan isin hin jee kuni kenna ustaazotaati. Ustaaz Naasir Hamzaadha. Ustaaz Naasir Hamzaadha yookaanuun ustaaz hedduudha gaa ustaazonni keenya kuni warreen waan gaggaarii hojjechaa jiran hedduudha jechuu kiyya hedduudha. Hedduudha jechuu kiyya ustaazonni keenya kun hedduudha biitanii. So tonneenis hofoodha. Hofoonis hunoo. Gartanii hofoolee hunooti hunoo hofoonis jiinsii jechuudha. Warreen shittoodhaa fi kana barbaaduufis hunooti. Hunooti shittoonis akka isaan irratti waliin lolle tuntiyya akka isaan hin jenne eeruma tokkoon itti bitu. Gartanii eeruma tokkoon itti bite jechuudha. Maaliif isaan kun ustaazota warra shittoo fedhuu fi warra shittoo hin feene waan hin beekuuf jechuudha. Gaafadhee waan wanni godheef. So waan hin gaafadhee jiruuf hunoo tunis kofoodha. Kuni kofoo kuni hoota ganni siin jiru hoota akkamatti uffatamuu miti gaa. Hoota akkamatti uffatame laayiviidhaa fi kana ittiin dhufamu odoon ta'in hoota kabajaa qabu wantaniimi. Hoota kabajaa qabu kuni wantanii hoota akkasiiti jechuudha. Hoota mana taaziyaatii fi kanaan dhaqanii miti maas si galee. Hoota akkasiiti jechuudha. Kunis kofoodha. Kofoon habba jahamu akkanaa jira hedduudha jechuudha. Hedduudha kofooniis gartaniimi majara keenya. Kunis shamiza garuu akka jaaketaatti illee uffachuu danda'amu jechuudha. Inni kuni hedduu furdaadha. Furdaadha akka ajaa'ibaatti uffatee deemuu danda'ame jechuudha. Keessattuu warreen lafa biitii borofaa fi kun bu'uu hojjetan isa kana uffatanii deemuullee ni dandeessanii isin dura haa dhumu. Yaa hunoo kunis ni jira. Shurraaba kunis shamiza isa kana shamiza irratti uffachuullee ni danda'ama jechuudha. Gartanii kana shamiza irratti uffachuun ni danda'ama. Kanaaf jara keenya laallee adreesa isaaniitiin akkasitti poostaa keessa keenyee fi achi darbinaaf jechuudha. Sarpiraayiziidha.
warreen waan gaggaarii asirratti daddalagaa turan hawaasa keenya dadammaysaa turan jechuudha isaan kuni. Hawaasa keenya dadammaysaa turan, ummata keenya kanallee walitti araarsaa turan, kan wal dhabillee walitti araarsuudhaan, kaanis heerumsiisuudhaan, shamarran keenya kanaas karasiinsa amantii feetuutitti amantii teenya tanatti nuu deebisuudhaan waan adda addaa hojjechaa turan ustaazota kanneen cinaa dhaabbachuudhaananii waan hin danda'u gama kiyyaan gumaacha godhuudhaaf hin deema jechuudha. Isinii galaami. Kanaaf waan hin godhe kana akka isinis agartan jechumaaf malee waan biraati miti. Kuni waan guddaadhaa miti beeka. Kun waan guddaadhaa miti. Kun waan guddaadhaa miti. Okay? Kanaaf sagama biraatti ittiin dhufa. Ijoollee keenya warreen odoon qeeqa isaan kaasanii fi kana hin kaasne qeeqa ijoolleen keenya tan mana hidhaadhaa Saawudii keessa jirtu odoon qeeqa isaanii san hin kaasne waan tokko haa goonuun isiniin jaa keessattuu warreen biyya gurguddatan keessa jirtan Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, minaamin warreen bikka kana jirtan waan tokko haa goonu keessattuu ijoollee mana hidhaadhaa jirtu tana waan takka haa goonuu fi waan san akkamitti goona gargaarsa diinagdeedhaa tasagalee odoo hin ta'in gargaarsa diinagdeedhaati. Tasagaleedhaa akka namni kaan hin arkin nama kaanitti dabarsanii waan san agarsiisuudha jaamti. Sunis haa jiraattu ammoo isaan obboleeyyan keenya kan Saawudii mana hidhaa keessa jiran kun waan hojjetan shurtaadhaan saamamaa jiran. Takkittiin isaanii qarshii isaaniitiin mana hidhaa san seenaa hin jiran. Ijoollee maatifaadhaatitu jira. Kanaaf ijoollee mammaraatti san nuti maal godhuu qabnaadha. Akka hawaasa addunyaadhaatitti maal godhuu qabnaadha. Maaliif jennaan waan kanarratti koominitiin hin jiru. Oromoon akkuma beetanii koominitii hin qabdu waan kanarratti. Amma fakkeenya Awurooppaa keessa Oromoon ni jirti. Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa ni jirti Oromoon. Soo nuti waan takka irratti dhufnee ijoollee mana hidhaadhaa jirtu san waan dandeenyu cinaa yoo dhaabbanne eessaa feesa. Waan tiraanspoortiillee ta'u gartanii waan tiraanspoortiillee ta'u kana bifa kamitti kanninaa bifa kamitti baasnaa waan jaamaa laaftutti lafa keenya. Laaftutti natti isin kannitan. Natti isin kannitan nama isin amantan aktiivistiidhaa fi kanatti illee hin kannitan. Gartanii sheekotiidhaa jira biyya keessa. Finfinnee san sheekotiidhaa jira. Sheekotiin jirtu kan akka Sheekh Raayyaa Abbaa Mancaafaadhaa jira. Gartanii Sheekh Raayyaa Abbaa Mancaatii jira. Sheektichi keenya tokko seenyu maqaan isaa Sheekh Jamaal eenyuuti. Sheekh Jamaal illee ni jira. Isaan sanitti ergina jechuudha. Isaan kuni maal godhan maallaqa kana xixiqqeessanii bifa silaa tiraanspoortiidhaatii fi waan takka waan isaan nyaataa fi kana ila hanga ganda isaaniitillee deeman. Kan kophee hin qabnellee akka itti bitatee qalbita deemu taasisuudhaaf jechuudha. Maaliif irra guddaa isaanii ni garra ijoollee tana yeroo isaan xayyaararraa bu'an warreen kophee hin qabne faadhaa jira. Warreen waa takka illee hin qabne faadhaa jira. Kashamisa kophee hin qabne faadhaa jira. So isaan saniif waan takka yoo goonee yoo haja'u dhagaan maantana. Kun yaada mataa kiyyaati. Isin hundinuu akkaataa itti yaaddan isintu beeka. Warreen biyya guddatte keessa jirtan. Akkasuma warreen biyya Arabaa tana keessa jirtan. Warreen hibaminii jira. Warreen hojjettan. Warreen mana madaam jirtan. Warreen bikka adda addaa jirtan. Hanqa hin qabaminitti isinilleen ijoollee tana cinaa nu waliin dhaabbadhaa haja'uun yaada isiniif dabarsuu fedha obboleeyyan kiyya. Gartanii kanaaf yaadni kuyyoo isinii tahe fudhadhaa yommuu lakkii kan jettan taates gaa ijoolleen teenya sun akkasumatti haa bobboochu booyincha isaanii san nutis keessaan booya firaa cal jenna gaa wanni goonu hin jiru. Ammoo silaa akka hawaasa addunyaatitti Oromoon waan akkanaa kana silaa waliif yaaddee waan akkanaa kana godhuu qabdi malee akkanumatti teenyeetuma jechaa ooluudhaa miti. Ijoollee tana arraan tana warreen OMN kana gadhaabi. Warreen masgiida ijaare isaan kana warreen mana hidhaa kana keessa jiran jechuudha. Warreen ammaan tana miidiyaalee keenya qeeqaa jiran jechuudha. Manuma hidhaa san keessa ta'anii miidiyaa keenya kana qeeqaa jiran. OMN dhaas qeequudhatti jiran. Nuural Hudaadhaas qeequudhatti jiran. TV Islaamaatiis qeequudhatti jiran. Maaliif qeeqan? TVleen kun TV kootaa nu gargaara jechuudhaan
sagalee isaanii isaan kana biraan gahachaa ture. TVleen amman tan isiniif maqaan dha'e kuni Nuural Hudaa, TV Islaamaa, OMN ifi Keelloo miidiyaan TVlee ilmaan Oromoo warreen biyya ambaa kana keessa jiraniin kootaan cinaa dhaabbadhaa jechaa turedha. Gartanii tan hoggaaniin jedhu gareedhatti achiif baastanii OMN maaliif qeetaa? OMN maaliif qeetaa? Warri jettan niin beeka sun. Kanaaf suutatti deemaadha isiniin jenne isin sun. Maaliif jennaan gaafa qalamtan samii agartin. Gartanii baqlaawaan akka baqlaawaadhaatitti nama iftehee waaniin godhu. Waaniin ja'us ja'uun. Sigalaami. Kanaaf nama tahee deemuu tan hin fedhuan. Akka baqlaawaadhaatittiin isin himan. Nama tahee deemuudhaas hin fedhu nu tahee deemnillee naan hin jeena. Waan nuti deeggari naan hin jeena. Maaliif waan naa tahee niin deeggara waan naaf hin taane niin dhiisaan. Nama akkasiidhaan nama akkasitti amanu malee abaluu kana godheef niin godhaadhaa miti. Maaliif jennaan girrisaan ammaan tana nama addunyaarra taa'ee akhiratti kan nama agaaru. So kanaafin isinii kanaa waliin xiqqisoo deemuu hin feena. Kanaafin xiqqisoo miila kiyya kana gabaabsuu fedhaan. Sigalaami namni waa yaadu fageessee ki waa yaada. Akkanumatti guyyaa keessaa ka'ee hin fiigu jechuudha. Sigalee maaliif silaa waan takka silaa har'ee isaa feesa. Warreen mana hidhaadhaa san ni jaalanna. Yes ni jaalanna. Rabbi nu haa baasu jennee du'aa ni goonaa fi ni goonaaf. Garuu maaliin cinaa dhaabbachuudhatti jirraa dhaga. Asirratti waan tokkoon isinii dhaabu. OMN wanni isin dhaabdan mucayyoo Baqqala Garbaadhaa ija ummataa hin naqinaatii dhaaba. Ija ummataa hin naqinaatii dhaaba. Mucayyoo fiddanii ammaa fi ammatti intarviin godhina. Isin hin qabdanii mucayyoo nyaachisuudhaaf deemtan haareetti akka mucayyoo san diinni mas. Akka mucayyoo san diinni abbaadhaa waliin mana hidhaa keessatti ol darbatu daranuu itti taphatu. Kanaaf yeroodhaan TV irratti as fiddaniiti please dhiisa. Yaada isin keessatti warri OMN'dha waan akkanaa kana fageessaati yaada. Keelloonis fageessiiti yaadi. Sigalee ummata cinaa hin dhaabbatan. Ummata cisiisu, ummata hiisisu, ummata ajjeesisu malee wanni isin ummataa gootan hin jiru isin. Sigalee girrisaan warri isin deeggaru kunis ummata dhamaadha ibiibu. Ummata dhamaa waa takka keessa hin jirre. Ummata biyyaa fi huccuu jijjiirrate malee ummata sammuu hin jijjiiramin. Ummata sammuun isaanii hin jijjiiramne girrisaan kun. Girrisaan amma asirraa tun udaan daa'imaa dibattee keelloo if gootu tun tafuullisii hurdiidhaa. Tafuullisii hurdiidhaa kuni girrisoonni kuni ummata waa takka keessa hin jirre. Sigalaami. Ummata wal mafaarsuudhaan wal deeggaruudhaan wal jala fiigaa oolu malee ummata faayidaa takka hin qabne. Ummata ijoollee mana hidhaa san keessa jirtu maaliif OMN qeexi jee garatti gabbalbilaa jiru bara. Ni beeyna wal beeyna. So ummata akkasiiti jechuudha. Namni waan isaa takka waan qarshii itti baase tokko qeequudhaa miti akka fedhe jedhuu ni danda'a. Akka maallaqa itti baasetti jechuudha. OMN ammoo sagalee isaan sanii ta'e. OMN Keelloo miidiyaan Nuural Hudaa TV'n Islaamaa isin isaan saniif sagalee taha. Warreen mana hidhaa keessa jirtanoo sagalee akka isaan isiniif tahan dhokadhaa akkuma ammaan tan itti majjirtan kanatti waan haala isin itti jirtanii fi kana waraabaati viidiyootti as ergaa waan sansaniin fuudhanii yaada keessan waan achiraa san isiniif haa dabarsanii. Tabiraammaas dabarsuu qofaa miti. OMN akka OMN'tti ni dabarsa waan isinitti ergitan san ni dabarsa. Keelloon ni dabarsa yes ni dabarsa. Nuural Hudaan ni dabarsa ni dabarsa. TV'n Islaamii ni dabarsa ni dabarsa. Ammoo TV irratti ilaaluu qofa otoo hin ta'in wanni sun furmaata argachuudha qabdi. Warreen viidiyoo san laaltanii qaama silaa mootummaa biyya silaa keessa jirtanii sanitti dhayitanii waan san dubbistanii akka ijoolleen sun furmaata argattu. Warreen taasisuu dandeessan furmaata akka ijoolleen sun argattu godha. Akka mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Saawudii irratti dhiibbaan gaggeeffamtu. Mirgi dhala namaa sarbamuudhatti jira. Gartanii waan akkanaa kana mootummaa silaa biyya keessa jirtaniititti wanni godhuu qabdan jechuudha. Riippoortii godhuu qabdan. Saawudii keessa rakkoo mana hidhaadhaa kana fakkaata. Namni keenya achi keessatti rakkataa jira jettanii rakkoo wanni godhuu qabdan. Akka ijoollee teenya tajimmaa tanan ta'inaa please.
Ijoolleen Jimmaa amma beerran kuni beerran fofokottuun namni arguu hin dandeenyetuuni Abiyyi Ahmad kaartoona kanaa jecha Ustaad Raayyaa irra bobbahaa jirti. Artani Abiyyi Ahmad kaartooticha kanaa jecha Ustaad Raayyaa irra bobbahaa jiran jechuudha. Ustaad Raayyaa abbaa mancaa isa irra bobbahaa jiran. So kanaaf warreen ijoolleen teenya tajimmaa yaa kottee duuda Ustaad Raayyaa irraa gabbu'a. Ustaazota keenya irraa gabbu'a. Ustaazuma fedhee waa ta'u fedhu naannoo fedhe haa dhalatu fedhu haa dhiisu ustaaza jennaan akkana jettanii ija teessan tana ittiin babaasina. Sii galaami warreen keessattuu beerran ibbeeytan beerran afaan keessan kun babal'atu ibbeeytaniiti. Suuta ja'a. Suutatti deema. Okay? Tana suutatti yoo isin hin deemne gaafa qabamtan garuu yaa beerran akkasiisan gaafa qabamtan wallahi ibidda shishaa isaan fuudhanii hudduu keessan keessa isin naqan. Sitti himeetiin jira isinitti himeetiin jira. Ibbeeytan isinu. Ibbeeytan. Dullootan Jimmaa warreen abiyyuudhaa jecha warreen abbichuudhaa jecha ustaaza irratti fiigaa jirtan jechuudha. Qaanyii hin qabdan, kabajaa hin qabdan, tartiiba hin qabdan. Beerran afaan laastikaa. Dhugaa Rabbi garuu baguma shamarran harargeedhaan ta'in dhugaa Rabbi. Shamarran harargeedhaan baguman ta'in isiniin sun. Sila irraan wallahi qaanfanne ani baan sila Facebook kayya niin cufa dhugatti. Yeroodhaan hin firaacu. Shamarran harargeedhaan isii akkasitti afaan bal'attu. Isii akkasitti ubsaasaa fi kana arrabsitu. Taanaan hin baatu yeroodhaan hin firaacu jechuudha. Yookaan isiisan karaa isiin itti dhaabamtuun irratti hojjedha. Garuu ijoolleen teenya tajimmaatuuni beerran gurguddaa umrii isii fixxee umrii ustaazotaallee ida'achaa jiru. Ustaazonni kun bara isin irratti xiqqoo dhaluu dandeessanii bara. Dhugaa Rabbi amma beerran asirra baatee dhaaba mootummaadhaatii deeggaraatii maal deeggaraa bichuun akkamitti tuqamaa jettee asirraa iyyitu tuni ustaazota silaa hadiisa himtuu fi kanarra isaa kun gurguddoodha. Maamaa taatanii barisin man dhakkaachuu. Ilmoo teessanii wajji akkamitti wal loltan. Mootummaadhaa jecha mootummaa akka harma keessanii gakkufee jiru kana. Mi'a harma keessan kana laalaa beerran keessattuu beerran gurguddaan kuni warreen abbichuu jettu tuni harma kee kana laali yaa akhi billaa alee qaanfadhu haa. Mindinno. Sheemiin qabdu. Namni bar fuula akkanaatiin bar miidiyaa irra ol bahuun qabu bar. Madda bakku koo allabbaachuun naan ta'e. Sii galaami. Dhokachuu na qabdan. Soo kanaaf suuta ja'a. Dhiirti teenya tajimma waan akkanaa tana jala fiidanii mooraalatti hin kannina yaa rabbee tabuukum isinis mata dhama'aadha isiniiti. Namni shamarran jala fiiganii jira. Shamarran ija hin qabne ummata bal'aa ummata qotte duudaa akkanaa tana jala akkamii fiitan yaa gahi. An tokko faan an arke kan bocola takkaa wajjin daansii godhu. Bocola. Qaanfadhaa kaa. Qaanfadhaa dhiira Jimmaa ifin jetti sanuu asirraa hin qaanfattuuti. Qaanfadhaa kaa. Min nakkaachuu. Suutatti deema. Okay? Suutatti tartiiba qabaadhaa. So kanaaf ijoollee teenya tamanee dhaadhaa jirtan akkumaan isiniin jee viidiyoo hogga ifu wanni gootan rikoordii gootan karaa miidiyaalee silaa isin itti erguu feetanitti achi erga. BBS haa ta'u BBS TV wanniidha bultum broadcastiidhaatti achi erga. Miidiyuma silaa isinii mijatetti achi erga. Gartanii isiniif dabarsan jechuudha. Ammoo warri waan san laalu hoo karaa dhimma silaa waa laallatuutti achi dabarsa. Viidiyoo achirratti ilaaltanii qofa hin dhiisina. Ijoolleen sun furmaata argachuudha qabdi. OMN qoftiin dabarsuudhaa miti. OMN hogga waan san dabarse qaamni biraa waan san qaamni sadaffaadhaa fuudhee isin qaama takkaffaadhaati. OMN qaama lammaffaadhaati. Nuti qaama sadaffaadhaati. Qaamni sadaffaadhaa hullaalee viidiyoo teessan san bikka silaa isii laallattuchi geessee achi wanni godhuudha jechuudha. Akka isiniin kun furmaata argattan irratti hojjechuudha. Kanaaf warreen biyya biraa jirtan maallaqaa fi kana walitti baasaa billaa aleekum. Ijoolleen suni maaliin biyya sanirraa hogga gabbuute
maaliin tiraanspoortii godhattee kara naannoo isaanii deemti? Maaliin ganda isaanii deemti? Maaliin akkamitti deemti jaati yaada? Har'a mootummaadhaatiitu isaan saamuudhatti jira. Mootummaa Saawudiidhaa shortaa yookaan poolisaatiitu mana hidhaadhaa san keessatti isaan saamaa jira. Ijoolleen tamaraattee faadhaatiitu jira. Warra maraatee if wallaalee jira jechuudha. Eenyu gurbaa Sigumoo sanfaan hoggaa laayivii gadhiisu laaluu qabdan. Ijoollee maraattee if wallaaltee dhaabbattu faadhaa jira. So wanni akkasii sun hoggaa nutti as baate if gaafachuudha qabna nutummaanu. Gartanii ifirra dhaabdanii ilaaluu danda'uudha qabna. Gurbaan kun obboleessa kiyyaa. Laata yooni waan hin danda'u cinaa dhaabbadhe maal qabaa kaa jedhu mataa keessan keessa fida. Ilaaltanii jechuudha. Addunyaa tana waliin akhiraa hin seentu beeki. Si galee kafana takkaan irraa deemta. Huccuu adii takkaan irraa deemta. Waan silaa lafarraa qabdu kana hunda dhiistee deemta jechuudha. Si galee kanaaf waliif sagalee ta'uun gaariidha. Miidiyaan maaliif qeeqama hin jeenaa? Miidiyaan qeeqamu dirqama. OMN sagalee uummata Tigraay ta'aa jiru. Akkasii bara. OMN inumaatu ilmaan Oromootirra Tigraayiif tahaa ture. Sagalee warra Tigraay kanaaf irra sagalee tahaa ture OMN. Isii galaami? Kanaaf OMN ilmaan Tigraayiif sagalee tahaa ture kana akkamitti qeeqama yoo jettee kanaa jecha balbaltu taate gaazexuu miti haaretti kibriita fuudhi firradhe hin jaan akka nam tokkootitti lamtu mootummaa raasu ayikochanyim ጠባብ አስተሳሰብ ነው እንጂ ከኛ የተወገደው አንተ ብትሞት ምንም አትቀንስም ምንም አትጨምርልንም አከሲቴው ፈገይስቴ እያኔ ቹራ ዮኤምን ማልም ቀቀማ የተ ከምቦቹ ታተ ጠባብና ነው ምለኔ አገርና ልብስ ነው እንጂ የቀየርከው ይሄኛው አልተቀየረም ነው ምለ ጭንቅሎን ቴቱን ጅጅረም ነው እንጂ ኮተኮት ተከሲቲ ስቲማ አከሲ የሮ ጋሪ ነው ቀባዳ ኢልማን ኦሮሞ አምቱን ሲናርኪኒ ነጌቲኑ ጅራዳ ፈያኑ ታሃ ዋን ሰኒረቲ ኢትያዳ ወንሱን ነሙ ብረ ገሁ ደቀብጂ ወሬን ብየ ጉርጉደተን አሜሪካ ዳቪ ካናዳ አውስትራሊያ ብያ አውሮፓ ቲቪ ከነከነ ጅርተን ማለቀ ወልቲ ባሳ ሼኩቲ ብብረት አቺ ኤርጋ አከ ጆሌን መነ ሂዳቲ ራባቴ ዋን ተከተከ ገርተኒሚ ittiin tiraanspoortiidhaaf kana goggodhattee kara naannoo isaanii deemtu. Kanarratti haa hojjennu rakkoon isaanii rakkoo teenya nageetti nu jiraadhaadhaan isin jaa fayyaa nu ta'a. Asuma irratti hin dhaabaarraa.